Tolee, akkam ooltanii akkamiin sa'aatii fi yeroo kana keessa nagaa keessanii hiriyoonni koo warroonni chaanaalii koo jalatti argamtan hundumti keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha galata rabbii fayyaa kootii isinoo akkam jiruuf jireenya turtiin hojii maal fakkaata qilleensi hoo maal fakkaata ana bira galata waaqayyoo hundi isaa nagaadha isin birallee akka nagaa fayyaa ta'u abdii fawwii guddaan qaba አማርኛ የምትሰሙ ልጆችን ሰላም ብያለሁ። ዛሬ የቡና እንትን ነው ይዤ የመጣሁት ለፊታችን ቆንጆ ነው። ስለዚህ ወጅኒን አከፈየዳን ጉንፋን ቀበዴ ዱፌ ጀቹዳ ቡና ደፍስኔ ወጋጋን ኢሳ ጉባራ ዱኔ ኢሳ ጀላሞ ገናዳ ጀቹዳ ማለፍ ጥቅሜ ጉዳ ቀባይን ጀላቲስ ፉላ ኬኛ ፊፍስ ቃማ ኬኛ ካሚፉ ጀቹዳ qaamni keenya kan dadhabe yoo ta'e haala kakka'uudhaan akkuma suusiidhaan dhufnee itti gammannu san qaama keenya gubbaatiif illee baay'ee nama gammachiisa. Wantoota gugurraachas nurraa balleessuudhaaf yookaan immoo meekaappii odoo hin dibatinis fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Giddeetaa yeroo hunda meekaappii dibachuu hin qabnu. Haaluma kanaan buna danfisee kanarraa dhugame qopheeffadheen jira gadi hin dhabne haaluma kanaan teechifannee torbe keessatti kan guyyaa lama sa'aatuma danfisnetti odoo ittiin fayyadamne daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 ofirraa tursine bareeda jechuudha. Kanaaf haala ittiin dibadhu waliin akka ilaallu waan barbaadeef isinis akka ittiin fayyadamtan abdii fawwii guddaan qaba. Kanaaf xaffuufa jechuudha dibachuu koo. Haaluma kanaan daqiiqaa 10fis daqiiqaa 15fis ofirra tursinee dhiqachuu hin dandeenya. በተለይ yeroo ደግሞ harka kiyyaa fayyadama jechuudha. Maaliif nuti ijoolleen biyya ormaa jirru orjabeelidhaan inni waan ta'eef harki keenya baay'ee miidhama. Harki keenya waan baay'ee miidhamuuf yeroo danfisnee kaan isaan odoo dhiqannee baay'ee harka lasallasuuf harka bareedaa nuuf ta'a jechuudha. Bunni zayitii qaba waan ta'eef zayitii of danda'e mataa isaatiittuu ni qaba inni. Dabbasaa keenyallee odoo dhiqannee sirriitti gaariidha jechuudha. Akkuma argitan asiin gurraachin irratti ba'ee ture kokkonaa zayitiitu irratti baasee jechuudha. Kokkonaa wallagee ooyilii takka nama godhee dhannaammannis irraa badaa jira jechuudha. Qanna seeraa haga guyyaa duraatirra. Haaluma kanaan suutannee xiqqoo sukkuumna akka zayitiin lafti keenya zayitii kennu fudhatu. Harka biyyaallee yaadaan gaariitti uffadhe malee yeroo hunda ittiin dibadha waan ta'eef ammas ittiin dibadha jechuudha. Akkanumatti.
Nesikaafeenis baay'ee bareeda. Nesikaafee illee fayyadamtan an dura nesikaafee fayyadamaa ture. Nesikaafee faataadha. Waan meeqaabii dibanne fakkaata jechuudha fuulli kee. Haaluma kanaan haala fakkaatee basa haaluma kanaan daqiiqaa 15 yookaan daqiiqaa baay'ee daqiiqaan 10 gahaa bakka. Egaa sokolleettuu laan harka kiyya sirriitti bareechaa sirriitti lasallasa jechuudha. Orjabeellee lamaan hojjechaa oolu sa'aatuma buna danfisnutti isaa asharii yookaan immoo dhangalatti gadi ragga'u sanoota ejjifan qaama keenya muluutti dibannaan bareeda jechuudha. Sanitti mul'ata yoo ta'e sirriittan irraa dhiqa. Kun harka kiyya irratti jechuudha sirriitti beekama akka lasallase sirriitti sokondiitti jechuudha kan beekamu leeyyoonnatiin isaa yookaan jijjiiramni isaa. Kanaaf akka waliif fayyadamnuuf qabadhee dhufeen jira. Isinis na jajjabeechaa maatii naaf ta'a. Warroonni maatii nuuf hin taanes maatii nuuf ta'a. Warroonni maatii taatan immoo na jala jirtanis guddaa isin galateeffadha. Baay'ee isin jaaladhaa iddoo jirtanitti kan barbaadan hundi isin jalaan irraatiin nagaa fayyaa naaf ta'a. Nagaa naaf oolaa oolmaa gaarii turtii gaarii jechuudha. Daqiiqaa 15 booda nan dhiqadha. Yaa kunoo dhiqadhee fixadhee maaliif odoo isinitti hin argisiisin keechaan ba'u jedhanii akkuma argitan taariifii ta'ee yaada baay'ee gaariidha jechuudha. Bunni qaama keenyaaf hannuti xiqimii qabu jennee yaadne gadi nan osoo xiqimii guddaa qaba jechuudha. Maaliif dabbasaa keenyatti soo diban akkasuma qaama keenya muluutti kan dibannu taana sirriitti xiqimii guddaa qaba. Qaama keenya inni lasallasa zayitii guddaa qaba waan ta'eef kanaaf akka waliin fayyadamnu waan anasaabiif qabadhee dhiyaadhee isinis immoo itti fayyadamtanii akka xiqimii irraa argattan abdii guddaan qaba. Anna koomentii jalatti tsaafaa jechuudha. Ijoolleen itti fayyadamtan inni waliin akka fayyadamnuuf qabadhee dhufe waan ta'eef nagaan naaf tura oolmaa gaarii fayyaa ta'a iddoo jirtanitti. Akkuma argitan bareeda ta'e jechuudha. Kanaaf yeroo hunda waan fayyadamnu ta'e fuula barbaadu. Meekaappii malee bakka barbaanne deemuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf waan ofii qabnutti boonuu qabna malee dabalata kan biraa barbaaduudhaaf odoo furmaanni inni fuuldura jiru kan biraa barbaaduudhaaf deemuu qabnu. Kanaaf isuma xiqimii hin qabu jennee yaadnu kanatti deebisnee xiqimii irra oolchuu ni dandeenya jechuudha. Naa turtii gaarii isiniif haa ta'u.